Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromiyaatti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 19 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Fulbaana tokko bara 2016 arga fuunee akkam jirtu kabajamuuf jaalatamuu dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbudha. Akkuma barame duraan dursa oduu isin dhageessifna. Itti aansuun qophii addaa mata dureen isaa hojiin Chaayinaa fi Rirmaa tokkuma kan jedhuu fi labsa qeerroo bilisummaa Oromoo irraa kenname wal duraa duubaan kan isiniif dhiyeessu Jaal Irbuu Sabaati. Wallee warraaqsaas qaama sagantaa keenyaati. Isin keessummeessuun kan isin waliin turu ani Urjii Bilisummaati. Amma hangafoota oduun isin dhageessisa. Mootummaan wayyaanii warraaqsa biyyaalessaa baatii 9 guutuu akka abidda saafaa finiinaa ture rifannaa guddaa keessa seente. Naannoo Oromiyaa dabalatee naannoo Amaaraattis fincilli jabaan wayyaanii muddee jiraachuun ibsame. Magaalaa Finfinneetti dararra suukkanneessaa maatii hidhamtootaa irratti wayyaaniin dalagaa jiraachuun barame. Godina Arsii Lixaanaa Kokkosaatti hidhaa fi reebichi amaan lammiilee Oromoo irra ga'aa jiraachuun barameera. Basaastonni naannichaa saaxilaman kanneen jedhanii fi kan biroonis ni jiru. Babal'ina oduuf Jaallee Jiituu Gadaa. Mootummaan wayyaanii warraaqsa biyyaalessaa baatii 9 guutuu akka abidda saafaa finiinaa tureen rifannaa guddaa keessa seenuun meeshaalee waraanaa gurguddaa guutummaa Oromiyaa keessa raabsaa akka jiru beekame. Haaluma kanaan konkolaattonni lolaaf mijatan gurguddoon godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamtee keessa taruun gara beegiitti guuramaa jiraachuunis saaxilame. Konkolaattonni gurguddoon meeshaa waraanaa fe'anii hedduminaanis magaalaa Naqamtee keessa buufachuun uummata goolaa jiru. Konkolaattonni lolaa baay'een isaanii immoo gara Finfinneettis ol guuramaa jiraachuun beekameera. Bifuma wal fakkaatuun mootummaan Abbaa Irree wayyaanii ajjechaa suukanneessaa uummata bal'aa irratti raawwataa jirutti qoosuudhaan maqaa shororkeessitootaa uummata mirga isaaf falmataa jirutti maxxansuun tooftaa ittiin umurii isaa dheereffatu daandii cirataa jiraachuun beekame. Harargee Lixaatti qonnaan bulaa gaaffii abbaa biyyummaa gaafatanii fi fincila xumura gabrummaa finiinsan baatiiwwan walirraa hin cinneen humna waraanaa ramadee gochaa suukanneessaa kan ajjechaa raawwataa jiruun shororkeessitoota jechuudhaan gaazexeessitoota isaa gara sanatti geessee miidiyaa fi reeffa namoota waraana isaan ajjeefaman dhiibbaa qaama biraadhaan itti dhufu jalaa bahuudhaaf shirareeffa uummata Oromoo irratti gaazexaa qopheessuudhaan gara masalaatti ergitee jiraachuun ishee barame. Gochi suukanneessoo wayyaaniin adeemsisaa jirtu kun fincila xumura gabrummaa kan duubatti deebisutti fakkaatus yeroo ammaa haalli wal fakkaataan Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru duula hidhaa jumlaa fi saamicha wayyaaniin uummata Oromoo irratti raawwataa jirtudha. Inni kunis karaa ergamtootaa fi saroota ishee mandaraa fi magaalota keessa meeshaa qabatanii sosso'aniin uummata Oromoo irratti kan raawwataa jirudha. Hidhaa jumlaadhaan Oromiyaa keessatti amma mul'ataa jiruun sochii warraaqsa biyyoolessaa kan qeerroodhaan adeemsifamaa jiru hagam wayyaanee kan raasee fi kufaatiif saaxile ta'uu isaa kan hubatamudha. Sodaa kanaaf mootummaan Abbaa Irree wayyaanii TPLF fincila xumura gabrummaa gamattiin qabbaneessuu fi gufuu sochii warraaqsaa kan ta'u falachuudhaan duula hidhaatti amanee jira jedhu gabaastonni sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo keessuma mootummaa keessa. Odeessi sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo torbanoota kana Oromiyaa irraa dhufaa jiru akka ibsutti mootummaan hanga gandaatti kanneen isaaf amanaman qofa humna raayyaa ittisa biyyaatiin qaroo uummata Oromoo kan ta'an qeerroo mana hidhaatti guursisuuf duula gaggeessaa jira jedhu. Godina kanneen akka Harargee Lixaa fi Bahaa, Arsii Lixaa fi Bahaa, Baalee, Booranaa fi Gujii, Shawaa Bahaa fi Shawaa Lixaa, Wallagga Bahaa fi Lixatti akkasumas Horroo Guduruu Wallaggaatti uummata nagaa halkan mana seenuun hidhaan ukkaamsuu fi guyyaas daandii irratti namoota qophaa adeeman adamsuudhaan bakka buutee dhabamsisaa jiraachuun gabaafame. Oduu biraan naannoo Oromiyaa dabalatee naannoo Amaaraattis fincilli jabaan wayyaanii muddee jiraachuun ibsame. Guyyoota 2 fi 3 asitti daandiiwwan konkolaataa cufamuudhaan hojjetaan mootummaa bakkuma jiru hojii dhaabuun kan bubbulee fi tajaajilli garaagaraa kennamu hojii dhaabuu caasaan naannoo Amaaraa beeksisee jira. Kana birattis uummanni naannoo Amaaraa tarkaanfii qabeenya wayyaanee fi qaama mootummaa irratti haala wal fakkaataadhaan fudhatuun gabaasaan ibsa.
Qeellam ona Anfilloo, Jimmaa Horroo, Dambidolloo, Qaaqee, Qebbee fi ona garaagaraa godinicha keessatti argaman irraa qeerroon humna badii kan taate loltoota wayyaaneetiin funaanamaa jiraachuun gabaafame. Wayyaanee yeroo ammaa kana abdii kutee fi waggaan dhuftu kan salphinaa ta'uutti hubatee ilmaan Oromoo jajjabee fi abdii boruu ta'an mana hidhaatti guuruun ejjennoo isaa ta'ee itti fufee jira. Qeerroon Qeellam irraa odeessa dhiyeessaa jiruun torbee kana keessa dargaggoonni hedduun dhabamaniiru. Halkan mana irra deemuun humni addaa wayyaanee dargaggoota ukkaamsaa jiraachuun kan gabaasanii fi akkasumas barattoonni kutaa 12ffaa baratan magaalaa Jimmaa Horroo irraa hidhaa fi ajjeechaa Oromiyaa irratti gaggeeffamaa jiruun guyyaa qabxii deebii isaanii biiroo barnoota biyyattii irraa kennametti walitti dhufuudhaan mallattoo fincila xumura gabrummaa sodaa malee humna wayyaanee dura dhaabbatanii agarsiisuurraa kan ka'e ukkaamsamuunis gabaafamee jira. Odeessi dabalataa godinoota kanarraa nu dhaqqabeenis yeroo ammaa kana dargaggoon mana isaanii gadhiisanii kaan bosona kaan laga keessa kaanis bakka birootti godaanaa jiraachuun qeerroon naannichaa sagalee qeerroo bilisummaa Oromoof gabaasee jira. Akkasumas ona hedduutti akka lakkoofsa Habashaatti barri 2009 mootummaa wayyaanee salphina ta'uu qaba jedhu waajjiraalee fi bakka oolmaa hojjettoota mootummaa hedduutti maxxanfamaa buluun tiknii fi ergamtoonni wayyaanee kan baraagan naasuu keessa seenanii ijoollee hidhaatti guuru. Hidhattoota isaanii guurratanii halkan guyyaa kufaatii isaanii kana oolfachuuf ona hedduu irra deemaa jiru. Kun yeroo kana Qeellam qofa osoo hin taane Oromiyaa guutummaa ta'uunis shakkii kan hin qabne. Hidhaa fi ajjeechaan ammallee hiika akka hin taanetti mootummaan abbaa irree wayyaanee hubatee jira. Tikoonni isaa kufaatii mootii sana kana oolfachuuf humna hidhannootiin qeerroo hidhaatti guuruu jabeeffataa jiraachuun kan godinaalee mararraa odeessi qeerroo nu gahaa jirudha. Hidhaa fi ajjeechaan fincila xumura gabrummaa duubatti hin deebisu jedhu qeerroon bakkoota kanaa hadheeffatanii. Oduu biraan magaalaa Finfinneetti darara suukanneessaa maatii hidhamtootaa irratti wayyaaneen dalagamaa jiraachuun barame. Uummati keenya dhibbantaan caaluun mana hiraarsaa shororkeessitootaa TPLF akkasumas warra raatu hooggansa maqaa malee hojii hin beekne OPDO'n dararaa jiraachuun eenyuufillee ifaadha. Haala uummatichi keessa jiruun kan beekuu fi haala akkaan suukanneessaa ta'uun ni beekama. Addatti mootummaa burjaaja'aan aangoo lakkisee baqachuuf jedhu wantoota sammuu uummata keessaa hin baane yakka gara jabeenyaa ilma namaaf hin mallee nurratti raawwataa jiraatullee teessoon isa baattu waan lafaan dhahaa jirtuuf akka waan aarii isa baasuu waraana labsaa uummata nagaa ajjeessuuf fiduu irratti xiyyeeffatee hojjetaa akkuma jiru maatii hidhamtootaas haala nama gaddisiisuun hanga mirga jiraachuu mirga dhala namaa mulqee amala bineensaa agarsiisaa jira. Kanumaan wal qabatee yeroo yakka tokkoon alatti sababa Oromoo ta'eef qofa koomaandar Caalaa Fiqaaduu mana hidhaatti darbatamanii jiraachuu kanaan dura gabaasuun keenya ni yaadatama. Ta'ullee haati manaa koomaandar Caalaa Aadde Warqee kan jedhamtu hidhamuun abbaa manaa ishee utuu jilba ishee hin buusin ji'oota dheeraa koomaandar hidhaman kana jireenya rakkiftuu magaalaa Finfinnee naannoo Boolee Bulbulaatti kan dabarsite ta'ullee guyyaa muraasa asitti da'umsaaf ciiftee utuu bultii 14 buliin mana irratti akka diigan waraqaan barreeffamee akka ishee dhaqqabu taasisanii mucaa xuuxxooreef siqiqii jireenyaatti dhalatee Aadde Warqeen utuu dugdillee hin fayyiniif akka gadi kurkurfaman manni irratti diigamee jiruu gadadii jiraattu taasisaniiru. Dhugumatti haala akkasii eessattiyyuu argee hin beeku. Namni dubartii reef deessu aduutti yoo kan baane dhorka. Kana jechuun yakki wayyaanee nurratti fudhatamaa jiru yakka bineensummaa ta'uusaa addatti kabaja dubartii deessuu cabsuu isaaniitiin hedduun gaddee jedha. Gabaasaan keenya akka maqaan isaa hin dhaga'amne barbaadu bakkicharraa. Hararge lixaa keessatti aanota mararraa milishoota ilmaan Oromoo miidhuun beekaman qofa walitti qabuun Haarayaatti mootummaa ofitti amanamummaa dhabdee abbaa irree wayyaanee leenjisaa akka jirtu saaxilame. Aanota mara irraa milishaan ilmaan Oromoo qusate hambisanii warra aantummaa uummataaf hin qabne walitti qabuun leenjisanii gara masalaatti bobbaasaa akka jiranis barame. Wanti nama dhibu ammas milishoonni uffata duraan uffatan jijjiiranii uffata kan agaazii waliin wal fakkaatu uwwisaa jiraachuu isaati. Sababni isaas milishaa fi agaazii walitti makuun miidhaa erga geessisanii booda eenyu akka miidhaa geessisee akka uummanni adda baafachuu hin dandeenye godhuuf yaadameeti jedha gabaasaan keenya. Dhumarratti godina Arsii lixaa aanaa Kokosaatti hidhaa fi reebichi hamaan lammiilee Oromoo irra gahaa jiraachuun barameera. Hidhaan akka malee cimee jira. Keessattuu hojjettoota mootummaa irratti kan xiyyeeffatedha. Burqaa Abdii Baatii hojjetaa waajjira lafaa fi eegumsa naannoo kan ta'e, Abdul Jabbar Kadir Obsaa hojjetaa waajjira bishaanii, albuudaa fi enerjii yakka tokko malee qabamanii mana hidhaatti harka waraanaa agaaziitiin galanii jiru. Ammas hojjettoonni mootummaa hedduun isaanii yaaddoo hamaa keessa akka jiran ni dubbatu. Namoota kanneen kan hiisisaa jiranis basaastonni wayyaanee warreen garaa isaanii malee dhimma biyya isaanii hin beeknes saaxilaman. Isaanis Kadiroo Keeroo itti aanaa waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa, Immii Magarsaa itti aanaa bulchaa fi Nabii Taankuu bulchaa aanaa ta'uun barameera. Haga fedhellee lammii ofii hiisisuu fi reebsisanis gaaf tokko mootummaan kufuu waan hin oolle. Guyyaa sana bakka itti galan haa qopheeffatanii. Akkasumas
Mootummaan tokko akkuma lammii isaa dararaa adeemuun umurii fi gabaabsaa akka jiru kan nama sammuu qabuuf ifa galaadha. Jarreen kunniin yakka kanarraa kan of qusataa hin jirre waan ta'eef manneen ergamtoota hooggantoota OPDO kanaa balaan yoo ga'e itti gaafatamaan matuma isaaniiti jedhu qeerroon kokkosaa hadheeffatanii. Oduun keenya sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo guyyaa har'aaf jenne kanuma qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Diimtuu kalaqtuu magariisa diinkan koo adda bilisummaa Oromoodha dhaabni kan koo gargara urjiirtuun biftuun odaadha mallattoon koo waraana bilisummaa Oromoodha. Labsii fincila xumura gabrummaa qeerroo bilisummaa Oromoo irraa bahe. Qabsoon mirga abbaa biyyummaa falmii uummanni Oromoo taasisaa jiru Oromiyaa keessaa fi alaan kan yoomii irra caalaa haala abdachiisaan deemaa jira. Sabni Oromoo mirga isaa jaarraa tokko oliif dhabee jiru deebisee of harkatti galfatee nagaa tasgabbii fi bilisummaan Oromiyaa keessa jiraachuuf yeroo murteeffatee ka'e keessatti argama. Mirgi uummata Oromoo mirga saboota kamiyyuu dhiibuu fi sarbuuf osoo hin taane sabni kamuu Oromiyaa keessa jiraatu cunqursaa fi hacuuccaa bifa kamiirraayyuu bilisa bahee nagaa fi tasgabbiin akka jiraatu kan wabii kennuu fi ta'uu irra darbee mirkaneessina. Sochii yeroo kamiinuu caalaatti uummanni Oromoo bara ammaa taasisaa jiru kun sablammii cunqurfamoo dabalatee daran jabaatee akka itti fufuuf qeerroon bilisummaa Oromoo kan yeroo kamiinuu caalaa tooftaa fi tarsiimoo adda addaan hojjechaa jira. Sochii fincila diddaa gabrummaa bara 2011 bifa qindaa'een qeerroon bilisummaa Oromoo eegalee irraa jalaan fincila xiqqaa fi guddaan gaggeessuun har'a gahee jira. Sochiilee Oromiyaa keessaa qooda olaanaa kennaa injifannoolee irraa jalaan argamaa jiru hanga ammaa salphaa hin turre. Wareegamni lubbuu fi qaama akkasumas qabeenya hedduu kan itti miidhamee fi dhabame yeroo ta'u gumaa wareegama kanaa bilisummaan baasuuf bifa fedhiin irratti hojjetamaa akka jiru murteessina. Kun hanga argamuu fi xumuramuu wareegama caalaa baasuufis of duuba akka hin deebine firaafis diinaafis ifa goona. Fincila xumura gabrummaa yeroo kanaa yookaan bara 2016 kana keessa gaggeessaa jirru tooftaa ammayyummaan fayyadamuun diina keenyarra aanuuf hogganootiin qeerroo bilisummaa fi miseensonni qeerroo bilisummaa akkasumas maddeeleen qabsoo bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa keessa jiran jabinaan irratti hojjetaa jiru. Caasaan qeerroo bilisummaa Oromoo fi miseensonni qabsoo bilisummaa Oromoo mootummaa wayyaanii keessa ta'anii mootummicha akka rirmaatti nyaataa jiranii fi uummanni Oromoo akkasumas barattoonni Oromoo addatti fincila gaggeessaa jiran akeekaa fi kaayyoo abbaa biyyummaa bakkaan ga'uuf halkanii fi guyyaa irratti hojjechaa jira. Kanaaf yeroo gabaabaa keessatti bifa qindaa'ee fi mootummaa wayyaanii irratti finciltoota qindaa'an irratti humna guutuun hirmaachuun fincila xumura gabrummaa itti fufamuuf deemuun uummanni Oromoo waliigala qorqalbiin hordofaan qaama keessatti of qusannaa malee hirmaata biyya keessaa fi alaan sochii warraaqsaa fi deeggarsa keessaan daran akka jabeessitan waamicha lammummaa ni dabarsina. Qeerroo bilisummaa Oromoo injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati. Agayya bara 2016. Diimtuu kalaqtuu magariisa diinkan koo adda bilisummaa Oromoodha dhaabni kan koo gargara urjiirtuun biftuun odaadha mallattoon koo waraana bilisummaa Oromoodha hiriirri koo. Hammeenyi Chaayinaa fi rirmaa tokkuma. Ameerikaan uummanni ammi kun miidhamu ijaan osoo argitu maaliif wayyaanee gargaarti kan jedhu gaaffii namoota hedduuti. Ameerikaan dantaa ishee irraa kaatee waa tokko akka murteessitu kan hubatus danda'a. Dantaa kanarraa ka'uun wayyaanee irraan dhiibbaan tokkollee akka hin geessifne wayyaaneen bareechitee beekti. Kanaaf hammeenyi ishee daangaa dhabee dhiigni ilmaan Oromoo akka bishaanii dhangala'uutti taasifama. Ameerikaan dantaa ishee naannichatti gama hundaan eegsisuuf jecha wayyaanee irraa harka qabuun waan haqaati. Bara 1991 yeroo wayyaaniin Ameerikaa fi Ingiliz waliin mari'attu doolaarri tokko qarshii 5 akka galchituu fi waggoota 20tti doolaarri tokko qarshii 20 akka geessifu waadaa seenuu warra keessa beekutu dubbata. Kanaaf karaa boroo adda bilisummaa Oromoo walga'iin ala godhan. Wayyaaneen Ameerikaa irraa waa tokko wayita barbaaddu yookaan akka ittiin dubbanne yennaa feetu
warra chaayinaa waliin waliigaltee adda addaa mallatteessitee miidiyaan torban tokko guutuu odeessiti. Yeroo kana Ameerikaan rifattee harka gargaarsaaf hiixatti. Kun tapha wayyaaniiti. Yookaan dippiloomaatota chaayinaa fi raashiyaa simachuun Ameerikaa doorsifti. Kun shira wayyaanee lakkoofsa hin qabne keessaa isa xiqqoodha. Chaayinaan yeroo doorsiftu akkasuma. Ameerikaa fi chaayinaa keessaa kamtu haalaan nu miidhaa jiraata yoo jenne hedduun keenya Ameerikaa jennee murteessina. Irra jireessi namoota deebii akkasii kan kennanii fi chaayinaan Ameerikaa caalaa dhiibbaa geessisuu hin dandeessu yaada jedhurraa ta'uu ni mala. Olaantummaa Ameerikaa ilaaluurraas ta'uu ni danda'a. Yoo dubbii gadi fageessinee ilaalle garuu Ameerikaan miidhama keenya ilaaltee callisuu ishee fi wayyaanee irraa harka qabuu isheetiin nu miidhaa jirti. Ameerikaan yoo baay'ate adeemsa akkasii fi gatii doolaara ishee ol kaasuun dantaa adda addaa argachuun nu miidha. Investoroota dhuunfaa warra fakkaataniin warqee fi albuuda muraasa nu saamuu dandeessi. Dhugumatti addunyaarraa sagalee qabduun dhageettii qabaachuu ni dandeessi. Garuu sagaleen isaan addunyaa irratti qaban akka kaleessaa miti. Humni chaayinaa fi raashiyaa jabaataa dhufeera. Nurratti biyyoota biraa irratti murtiileen fudhachaa jiran yennaa laalluu Ameerikaan waan barbaadu gochuun kaleessa beekamutu har'a ammoo tokko laaffataa jira. Har'a chaayinaa fi raashiyaan addunyaa kana osoo hin beekamne of harka galchuuf adeemsitti jiran hedduu nama yaaddessa. Dadhabuun Ameerikaa akkuma yeroo fudhatu guddinni isaaniis yeroo fudhatama malee kan hafu miti. Diinagdeen isaaniis haalaan guddachaa jira. Isaan waliin isaanii irratti siyaasa dhalootaan wal geeddaruu fi guddachaa deemuun wal hordofu. Dhaloonni isaanii borii yookaan waggaa 30, waggaa 50, waggaa 70 booda akkamiin addunyaa kana saamuu fi saamsisuu irratti hojjetu. Egeree uummattoota isaanii yaadanii shira meeqa hojjetu. Nuti ammoo kan har'aayyuu of harkaa dhabnee rakkachaa jirra. Afrikaan waan qabdutti akka fayyadamuuf hin eegallee fi qabeenyaan biyya isaanii yoo yarate Afrikaatti saamuuf Afrikaanota siyaasaan wal nyaachisuun dimokiraasii biyya isaanii fi Afrikaa hiikaa isaallee wal caalchisuun beektota ishee biyyaa yaasisuun hiyyummaan adabu. Kun shira akka hojii rirmaati. Chaayinaan har'a addunyaa kana to'achuuf haalli itti deemaa jirtu haalaan yaaddessaadha. Humni maallaqa ishee doolaaraan gadi akka hin taane labsamuu haafu malee waan murtii irra ga'ee jirudha. Chaayinaan addunyaa kana to'achuuf irra jireessaan faallaa Ameerikaan tarkaanfataa jirti. Ameerikaan siyaasa keessaa fi humna ittisaa itti seentee waan barbaaddu raawwachaa jirti. Chaayinaan ammoo faallaa kanaan dinagdee fi teknooloojiitti itti seentee biyyoota hunda saamtee uummata ishee biiliyoonaan lakkaa'amu guddisuuf tattaafatti. Adeemsa chaayinaa addunyaarraa yeroo biraa itti deebina. Har'a garuu akkamiin miidhaan nurraa gahaa akka jirutu eenyuufillee xiyyeeffannaa keessa galcheen akka hin jirre yaadachiisuun barbaada. Garuu akka rirmaa deemtee nu miidhuurraa akka dhaabbattu yookaan akkatti dammaqnee jirru hubachiisuun barbaada. Wayyaaniin shira dorgomaa hin qabu. Wayyaaniin shira irratti hojjetanii kuffisuutu ni danda'ama. Wayyaaniin Oromiyaa keessatti oppidiyootti hirkattee jirti. Oppidiyoo kana jalaa dha'uun ammoo furmaata. Biyyoota adda addaatti hirkattee dallaalota siyaasaa bittee siyaasaa taphatti. Kana jalaa kaasuun dansaadha. Walumaa galatti shira wayyaaniin qopheessitu hojjechuun barbaachisaadha. Kana namni hin yaadu osoo hin taane irratti haa hojjennu, haa sirreeffannus. Wayyaanee biyyoota akka Chaayinaa, Raashiyaa, Ameerikaa, Ingiliz, Jaarman, Saawudii, Faransaay fi kan kana fakkaatan gama hundaan keessattuu gama dinagdee fi investimentii Tigraay fi naannolee kan biraa keessa osoo hin qubsiisin maaliif Oromiyaa keessa akka qubatan taasifti? Jarri kun shira wayyaaneen jiraachuu baannaan akka badanitti guutamanii jiru. Kana harkaa baasuun barbaachisaadha. Kana karaa dandeenyeen amansiisuu yoo didan rifaasisuutu qoricha. Chaayinaan har'a Itoophiyaarraa liqii doolaara biiliyoona 50 ol qabdi. Wayyaanonni kana waan lamaaf raawwatu. Tokko maallaqa piroojeektii dhuunfaa isaaniitti geeddaratan argatu. Lammaffaan ammoo biyyoonni liqeessan kun jaallatamus jibbamus jiraachuu wayyaaneef fannu. Dhumaatiin uummataa gonkumaa itti hin dhagahamu. Chaayinaan har'a ijoollee 10,000 lakkaa'aman Oromiyaa keessatti barnoota malee hambiftee jirti. Warshaa fi kubbaaniyoonni Chaayinaa ijoollee baadiyyaa godaansisuun
maatii irraa kuttee gatii gadi aanaan itti taphachaa jirti. Wayyaaneen akka dhuunfaatti diinagdeen badhaate malee akka biyyaatti hin jirtu. Chaayinaan garuu saamicha maqaa liqiin gaggeeffamuutu jettee piroojeektoota adda addaa uumtee wayyaanee jiraachisaa jirti. Chaayinoonni wayyaanee caalaa Oromiyaa saamaa jiru. Maallaqa liqii kan deebisaa jiru qabeenya Oromiyaati. Chaayinaan Oromiyaa keessaa saamicha gaggeessitu gara biyya isheetti dabarsuuf karaa Jibuutii dooniin dhiyeessaa jirtu. Kan amma dirree gubbaa ga'uufaa akka ta'e hedduun kan nama raajudha. Kun hundi qabeenyaan saamamuun deddeebisuuf qophaa'aa jira. Karaa Mombaasaa wanni yaadamaa jiru, karaa Maaluu Keeniyaa kan karoorfamee gaggeeffamaa jiru, harki 80 Chaayinaan gara biyyattiitti waan fiduu fi baaftuu irratti xiyyeeffatanii hojjetamaa jira. Daandii baaburaa guutummaa biyyattii keessatti hojjetamaa jiran kaampaaniilee fi warshaalee Chaayinaa tajaajiluuf yaadamaniiti. Yeroo ammaa kana lammiilee Chaayinaa Itoophiyaa keessa jiran lakkoofsaan Afrikaa irraa tokkoffaadha. Harki 98 mana hidhaa keessa kanneen dhufanidha. Galii argataniin mootummaa biyya isaaniitti deebisan isaan irra jira. Gareen ijaaramaniis jiru. Akkuma himaataa wayyaanee qabeenya keenya daguuganii fixaa jiru. Chaayinaan biyyoo diimaa keenya halkanii fi guyyaa biyya isheetti guuraa jirti. Albuuda adda addaa wayyaaneenuu meeshaa hin beekne galchitee qorannoo sodaa malee gaggeessuun lafee keenya qofaatti nu hambisaa jirti. Anarra warri ogummaan isaanii waan biraan ga'an ifa baasuu jedheen abdadha. Chaayinaan Tigraay keessatti piroojeektii saatalaayitii Tigraay Saat kan jedhamu samiitti erguuf jirti. Warri Tigree yoo xiqqaate harki 80 akka to'achuu akka danda'anitti hojjetaafii jiru. Keessattuu gaanfi Afrikaa boru akkuma Arabii fi Naayil Saat gabaarraa kireeffachaa jiru. Chaanaloonni har'a Itoophiyaa baay'ifamaa jiran karoora wayyaaneen madda galii boriif tolchaa jirtudha. Oromiyaanis boru irraa kireeffatti. Saatalaayitii lookaaliin kun qofa osoo hin taane teeknooloojii miidiyaa televezyiinii fi raadiyoo akka ukkaamsu humna intarneetaa guutummaatti kan balleessudha. Kanarratti haalaan hojjechaa jiru. Tigraay moobaayil kan jedhamullee gabaa irra jira. Finfinneen har'a nama dhuunfaatti osoo hin hafne waan guyyuu dubbattuu fi katabu akka hordofan kan taasisan Chaayinaadha. Meeshaa loltoonni eessa akka jiran osoo hin hafne hojjetee kan kenneefis Chaayinaadha. Sulultaa irratti maqaa saatalaayitii jedhuun shira hojjechaa jiran addunyaatu beeka. Inspaayirii har'a lammiileen keenya mataa ittiin facaasaa jiran guutummaatti kan bitame karaa Siyyuum Masfin Chaayinaarraati. Manneen hidhaa keessatti meeshaalee teeknooloojii toorchar godhan kan kenneefis Chaayinaadha. Kubbaaniyaanonnii fi warshaaleen Chaayinaa Oromiyaa keessatti ramadaman hundi isaanii bakka albuudii adda addaa lafa keessa jiru irrattidha. Jarri habaaboo oomishna jedhanii kan hojjetan waan biraati. Simmintoo baafna jedhanii kan oomishan kan biraati. Ammeenyi kun hundi Chaayinaadhaan lammiilee keenya irratti raawwatamaa jira. Kana caalaa yeroon dubbii haalaan dubbannu ni dhufa. Ilmaan Oromoo biyya alaa jirtan mormii wayita dhageessiftan gama tokkoon qofaan hin ilaalina. Gama hundaan ilaalaa. Eegtonni keenya baruma baraan gadaa qorachuu irraa waan har'a nu balleessaa jiru irratti qorannoo gaggeessaa fala kaa'aa yaada gumaachaa. Chaayinaan miidiyaalee Oromoo hunda cufsiisuuf halkaniif guyyaa hojjechaa jirti. Finfinnee kaasee hanga Adaamaatti industirii zoonii Chaayinaa ijaaruuf jedhamee ilmaan Oromoo meeqatu buqqa'aa jira. Warshaa simmintoo Chaayinaa Akaakiitti dhaabbatee doolaara miliyoona 300 ijaarame keessaa maal arganne? Mootummaan naannoo Oromiyaa maal argate? Warshaan sun ilmaan Oromoo 60,000 lakkaa'aman aaraa fi dhukeen miidhaa akka jirus hubattaniittu. Chaayinaan golga mootummaa wayyaanee taatee hojjechaa jirti. Meeshaalee miilitarii guutummaatti dhiyeessaa jirti. Daawwaa seeraan ala toorcharii fi itti fayyadaman isatu wayyaaneef dhiyeessa. Meeshaalee sagalee ittiin waraaban mi'oota adda addaa waliin hojjechuun waajiraa fi bakkoota adda addaatti ilmaan cunqurfamuu dhiisisaa fi ajjeesisaa kan jiran isaani. Kanaafan hojii Chaayinaa fi rirmaa tokko jedhe. Chaayinaan haalaan nu miidhaa jirti. Kana hubachiisuun dansaadha. Ameerikaan qofaatti himuun ga'aa hin ta'u. Chaayinaatti aanee kan wayyaanee boobsaa jiru dhalataa Saawudii sana Allaamuuddiin kan jedhamu tajaajilamaa kan jirtudha. Dantaa keenya ilaallee Ameerikaa fi Chaayinaa gidduu taphachuunis karaa qaba. Itti haa yaadnu.
Barreessaan barruu kanaa ammallee qalamni kee hin bu'inii siin jenna. Horaa bulaa. Diimtuu biraaf dalagduu magariisa diinkan koo adda bilisummaa Oromoodha dhaabni kan koo gargara gara urjii wirtuun biftuun odaadha mallattoon koo waraana bilisummaa Oromoodha hiriirri koo siinan ta'ee lola diinaa lubbuu fi sodaadhu. Inafu yoomuu jira sibira jajjabii jajabaadhu. Inafu yoomuu jira sibira jajjabii jajabaadhu. Kaatu wala boontaa al argataa jabaadhu lamiiko sotu furmaata jabaadhu lamiiko sotu furmaata. Sochootu sochooftaa mirga argataa jabaadhu lamiiko sotu furmaata jabaadhu lamiiko sotu furmaata. Kaatu wala boontaa ifa argataa jabaadhu lamiiko sotu furmaata jabaadhu lamiiko sotu furmaata. Kaatu wala boontaa mirga argataa jabaadhu lamiiko sotu furmaata jabaadhu lamiiko sotu furmaata. Kaatu wala boontaa ofina bulchita jabaadhu lamiiko sotu furmaata jabaadhu lamiiko sotu furmaata jabaadhu lamiiko sotu furmaata jabaadhu lamiiko sotu furmaata. Diimtuu biraaf dalagduu magariisa diinkan koo adda bilisummaa Oromoodha dhaabni kan koo gargara gara urjii wirtuun biftuun odaadha mallattoon koo waraana bilisummaa Oromoodha hiriirri koo siinan ta'ee lola diinaa lubbuu fi sodaadhu. Inafu yoomuu jira sibira jajjabii jajabaadhu. Inafu yoomuu jira sibira jajjabii jajabaadhu. Kaatu wala boontaa al argataa jabaadhu lamiiko sotu furmaata jabaadhu lamiiko sotu furmaata. Sochootu sochooftaa mirga argataa jabaadhu lamiiko sotu furmaata jabaadhu lamiiko sotu furmaata. Kaatu wala boontaa ifa argataa jabaadhu lamiiko sotu furmaata jabaadhu lamiiko sotu furmaata. Kaatu wala boontaa mirga argataa jabaadhu lamiiko sotu furmaata jabaadhu lamiiko sotu furmaata. Kaatu wala boontaa ofina bulchita jabaadhu lamiiko sotu furmaata jabaadhu lamiiko sotu furmaata jabaadhu lamiiko sotu furmaata jabaadhu lamiiko sotu furmaata. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiilee keenya guyyaa har'aaf jenne kanumaan goolamna. Turtiin waliin gootaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u isiniin jecha sagantaa keenya guyyaa biraan hanga wal agarruutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof. Gadaan gadaa bilisummaati.